nagaa maatiiwwan Abdi Physics Academy akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii ani nagaa kiyyaa egaa har'ammoo fiiziksii kutaa 9 boqonnaa tokkoffaa dhaaf end of unit questions yookiin immoo gaafilee xumura boqonnaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira jechuudha. Kanaafuu isinis chaanalichaaf keessummaa taanaan subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Maatii yoo taatan immoo deeggarsa keessan baratamaa viidiyoowwan like share gochuudhaan hiriyoota keessanii fi barattoota Oromiyaa guutuun biraan dhaqqabsu hin dagatina. Akkasumas caalmatti immoo deeggaruu barbaadan yommuu viidiyoo kiyya ilaaltan VPN banachuu hin dagatina. Itti dabalatee PDF qabiyyee kanaa dabalatee kanneen biroo argachuu barbaadan Telegiraamii keenya join gochuu hin dagatina. Kallattumaan gaafilee keenya kan eegallu ta'a. Question number 1. The Greek word physis for nature is appropriate in describing the field of physics. Which one of the following is the best answer for this? Ega jechi Greekii physis jedhamu kuni hiikni isaa nature kan jedhame yookiin immoo hiikni isaa maal ta'a jechuudha. Physis jechuun uumama jechuudha. Egaa akkuma kutaa jalqabaa keessatti waa'ee definitionii fiiziksii yommuu ilaallu sirriitti ilaallee jirra jechuudha waa'ee kana. Physis jechuun uumama jechuudha jechuudha. Akkaataa definitionii fiiziksiitti jechi physis jedhu yookiin immoo nature jedhu kuni hiika madaalawaa yookiin immoo hiika sirrii ta'e fiiziksiidhaaf kan ibsu isa kamii kanneen armaan gadii keessaa jedha. Which one of the following is the best answer for this? Isa kanaaf deebii sirriin isa kam jedhee nu gaafata jechuudha. Deebii sirriin isa kam jedhee nu gaafata. A. Physics is a natural science that studies life and living organisms on habitable planets like Earth. Physics damee saayinsii uumamaa ta'ee life waa'ee lubbuu akkasumas organismoota lubbuu qabeeyyii plaanetiiwwan jireenyaaf mijaawaa ta'an kanneen akka lafaa irratti waa'ee isaanii kan qo'atudha jedha jechuudha. Is it? Okay, B ilaalla. B. Physics is a natural science that studies the laws and principles of our universe. Physiksiin damee saayinsii uumamaa ta'ee waa'ee seerotaa fi qajeelfamoota hawaa keenyaa qo'ata jedha jechuudha. Kun akkami? Okay, ni ilaallatti dhufna. C. Physics is a physical science that studies the composition, structure and the changes of matter in our universe. Physiksiin damee saayinsii fiizikaalaa ta'ee compositionii ijaarumsa yookiin immoo wantoonni irraa ijaaraman, structure caasaa isaanii, changes jijjiiramoota maatarii hawaa keessatti qo'ata jechuudha. Akkasii ni ilaalla. D. Physics is a social science that studies the social behavior of living beings on habitable planets like Earth. Physiksiin damee social science ti jedha. Inni kun immoo social science ta'ee amaloota hawaasaa kan qo'atudha. Akkasuma immoo amaloota hawaasaa kana hawaasa akkamii? Hawaasa social behavior of living beings. Wantoota lubbuu qaban yookiin immoo wantoota jiraatanii kanneen akka plaanetoota jireenyaaf mijaawoo ta'an kanneen akka lafaa irratti waa'ee isaanii qo'ata. Waa'ee amala hawaasaa lubbuu qabuu qo'ata jedha jechuudha. Akkasii okay, tokko tokkoon ilaalla jechuudha. Mee isa jalqabaa ilaalla. Physics is Physics is a natural science that studies life and living organisms on habitable planets like Earth. Egaa isa kana fiizikii caalaa kan qo'atu eenyudha jechuudha? Biology dha jechuudha. Biology osoo ta'e iddoo kanatti sirrii ta'a jechuudha. Biology is a natural science that studies life and living organisms on habitable planets like Earth. Jettanii barattan mitiire. Kanaafuu osoo akkas ta'e sirrii ta'a. Een sirrii miti jechuudha. Hiika fiiziksii yookiin immoo hiika jecha Greek physics jedhu kanaaf sirrii hin ta'u jechuudha. B bira dhaqa. B says physics is a natural science that studies the laws and the principles of our universe. Inni kun sirriidha jechuudha. Fiiziksiin damee saayinsii uumamaa ta'ee seerotaa fi qajeelfamoota hawaan keenya ittiin bultu kan qo'atudha jechuudha. B'n sirriidha jechuudha. C bira dhaqa. Physics is a physical science that studies the composition, structure and change of matter in our universe. Fiiziksiin damee saayinsii fiizikaalaa ta'ee compositionii wantoota maatariin irraa ijaaramu, structure caasaa maatarii, change jijjiirama maatarii irratti ta'u hawaa keessatti qo'ata jechuudha. Isa kana fiiziksii caala kan sirriitti qo'atu eenyudha jechuudha? Chemistry dha jechuudha. Chemistry is the perfect science for here. Isa kanaaf chemistry'n saayinsii sirrii ta'a jechuudha. D bira dhagaa. Physics is a social science jedhee eegaa jechuudha. Jalqabuma irratti fiiziksiin saayinsii hawaasatii miti. It is a natural science. So waa'ee amala hawaasaa lubbuu qabu kan qo'atu
yookiin sooshooloojiidha yookiin immoo antiroopooloojiidha jechuudha. Keezi keenyaaf nu irra sooshooloojii jennee biraa dabalu. Sooshooloojiin waa'ee kana ibsuu danda'a jechuudha. Kanaafuu deebii sirrii kan nuuf ta'u kanarraa eenyu ta'a jechuudha? B yookiin immoo filannoo baarratti argamu ta'a jechuudha. Choice B is the correct answer. Physics is a natural science that studies the laws and principles of our universe kan jedhu kun deebii keenya sirrii ta'a jechuudha. Question number 2. A moving car suddenly comes to a rest after applying brakes. Which branch of physics do you think is appropriate to explain this phenomenon? Konkolaataan tokko osoo deemaa jiru akka tasaa fireeniin qabamuudhaan ni dhaabbate. Comes to a rest. Rest kan jettu kana asuma irraa sirriitti qabadhaa jechuudha. Boqonnaa jechuudha yookiin immoo velocitiin zeeroodha jechuudha rest jennaan. Kanaafuu konkolaatichi osoo deemaa jiru breaking yookiin immoo fireeniin qabamnaan battala dhaabbatee jedha jechuudha. Deemaa ture jalqaba. The car was moving. Which branch of physics do you think is appropriate to explain this phenomenon? Damee fiiziksii keessaa waa'ee sochii konkolaataa kanaa kan ibsu inni mijaawaan yookiin immoo inni sirriin isa kamii jedha jechuudha. Taatee kana sirriitti kan ibsu isa kamii damee fiiziksii keessaa nuun jedha jechuudha. A. Mechanics. B. Acoustics. C. Electromagnetism. D. Nuclear physics. E. None of the above. Egaa isaan kana sirriitti hubachuudhaaf makaaniksii waa'ee maalii akka qo'atu kutaa jalqabaa keessatti ilaalleerra hin ilaalle yoo ta'e duubatti deebi'aatee ilaala. Acoustiksiin, electromagnetismiin akkasumas nuclear physicsii waa'ee maalii akka qo'atan beekuudhaa qabna jechuudha. Mee hunda isaanii gaggabaabsinee haa ilaallu. Mechanics studies the motion of objects and the forces influencing them. Mechanicsii waa'ee sochii qo'ata jechuudha. Waa'ee sochii wantoota akkasumas immoo humna sochii wantoota irratti dhiibbaa gaggeessan. Studies about motion of objects. Waa'ee sochii wantoota. And about the forces influencing them. So amma asirratti yoo ilaaltan konkolaataan socho'aa ture nuun jedha. So sochiin jira jechuudha. Waa'ee sochii kanaa qo'atu mekaaniksiidha jechuudha. Akkana ta'uuf deema. Meen ilaala. After applying brakes jedhamu asitti. Sochii waan tokkoo kan jalqabus akkasumas kan dhaabbatus yoo humni irratti dalagaa'edha jechuudha. Kanaafuu waa'een humnaatis jira jechuudha. Mekaaniksiin sanaan walitti firoomaa jechuudha. Meen ilaalla. Acoustiksiifas ilaalleet murteessina. Acoustics is the science that studies about sound and vibrations. Acoustiksiin fiiziksii waa'ee sagalee akkasumas hollannaa qo'atudha jechuudha. Egaa sagaleen kamiyyuu hollannaa irraa dhufa. Vibration jechuun wanti kamiyyuu sagaleen kiyya akkaataan isin biratti ga'uu danda'e hollannaa jira jechuudha. Sababa hollannaati. Waa'ee sana kan qo'atu acoustiksiidha jechuudha. Kanaafuu waa'ee sochii kanaatiin waliin qabatu jechuudha. Okay, what about C? Electromagnetism. Electromagnetism studies about electric field and magnetic fields and their interactions with matter. Electromagnetismiin immoo waa'ee dirree elektirikii akkasumas dirree magneetii itti dabalees hariiroo isaan maatarii wajjin qaban kan qo'atudha jechuudha. About electric field plus magnetic fields and their interaction with matter. Hariiroo isaan maal wajjin qaban wantoota yookiin maatarii wajjin qaban qo'ata jechuudha. Kanaafuu waa'ee sochiin qo'atu jechuudha. Electromagnetismiinis hin ta'u jechuudha. Mee dibirammoodha. Nuclear physics. Nuclear physics examines the behavior and the properties of atomic nucleus. Isin uumama akkasumas amaloota nucleusii atoomawaa qo'ataa jechuudha. Uumama behavior or nature amaloota atomic nucleus kan qo'atu eenyudha? Nuclear physics dha jechuudha. Yookiin immoo waa'ee nuclei qo'ataa jechuudha. Nucleusota hedduu jechuu barbaanna. Kanaafuu none of the above deebii ta'uu hin danda'u. Maaliif deebiin jira waan ta'eef. Mekaaniksiin waa'ee sochii konkolaataa kana akkasumas immoo waa'ee bireekii yookiin fireeniin qabamu kana sirriitti nu ibsuu danda'a waan ta'eef the perfect answer is choice A. It is mechanics. Mekaaniksiin deebii sirrii gaafii keenyaa ta'a jechuudha. Let's move on to question number 3. Which of the following is not one of the branches of physics? Kanneen armaan gadii keessaa damee fiiziksii kan hin ta'in kami jedhee nu gaafataa jechuudha. Damee fiiziksii kan hin ta'in. Not branches of physics. A. Thermodynamics. Thermodynamics in waa'ee maalii qo'ata? Kanaafuu isaan kanas deebii isaanii deebisuudhaaf maal gochuudha qabna jechuudha. We should know what these branches or terms study about. Waa'ee maalii akka qo'atan beekuudhaa qabna jechuudha.
B. Optics. Optics you know. C. Classical physics. Physics durii. D. Evolution. Jijjiirama tirannaa kan jedhudha jechuudha. So isa kana deebisuudhaaf mee termoota afran isaanii explain hago. Thermodynamics is a branch of physics that studies heat, energy and their relationships. Thermodynamics in damee fiiziksiiti asumattuu deebisne jechuudha. Damee fiiziksiiti waa'ee ho'aa, waa'ee anniisaa, hariiroo isaan gidduu jiru kan qo'atudha jechuudha. Thermodynamics. Kanaafuu branch fiiziksiiti jechuudha. What about optics? Kutaa darbe keessatti akkuma ilaalle, it is also a branch of physics that examines the behavior of light and its interactions with matter such as reflection, refraction and diffraction. Optics is damee fiiziksiiti jechuudha. Waa'ee maalii qo'ata inni immoo amaloota ifaa, behavior of light, amaloota ifaa qo'ata jechuudha. Akkasuma immoo hariiroo inni wantoota yookiin maatarii wajjin qabu kanneen akka reflection, balaqqeessa'uu, refraction, dabee darbuu, diffraction, bittinnaa'uu. Egaa kun amaloota ifaati jechuudha. Ifti ni balaqqeessaa qaama tokko rukutee duubatti ni deebi'a jechuudha. Fakkeenyaaf isa kana fayyadamneeti jechuudha. Nuyi daawwitii keessatti fuula keenya bareedaa ilaaluu kan dandeenyu. Refraction, dabee darbuu. Ifti wanta rukkina olaanaa qaburraa gara wanta rukkina gadaanaa qabu yookiin gadaanarraa olaanaatti yemmuu darbu ni daba jechuudha. Egaa rukkinni optical density dubbachaa jira. Ni ilaaltu gara fuulduraatti. Inni kun amala ifaadha. Diffraction. Ifti ni bittinnaa jechuudha. Ifti uraa tokko qofaan yoo gallakkifame yemmuu fageenya dheeraa deemu sirriitti bittinnaa jechuudha. Waa'ee kanaa kan qo'atu eenyudha jechuudha? Opticsiidha. Deebiin keenya inni guddaan it is a branch of physicsdha jechuudha. Kanadha barbaadaa jirra. Kan biree kan hin taane classical physics. Classical physics consists of traditional branches of physics developed during Renaissance time or from 14th century to 16th century to 19th century. Egaa classical physics kan jennuun kuni dameewwan fiiziksii durii yookiin immoo aadaa bara Renaissance yookiin bara jijjiirama aartii jaarraa 14ffaa fi 16ffaati hamma 19ffaatti yookiin immoo jaarraa 20 duraatti tureeti jechuudha. Fiiziksiin durii kunis maal of keessatti qabata? Makaaniksii of keessatti qabata. Ni jira jechuudha yeroo sana makaaniksiin, thermodynamicsiin yeroo sana bira ga'ameera jechuudha. Electromagnetismiin hamma ta'e bira ga'amee ture jechuudha baroota san keessa. Kanaafuu salphumatti classical physics there is a branch of physics. Damee fiiziksiiti jechuudha. What about evolution? Jijjiiramni tirannaa kun. It is a biological concept. Qaamaan yookiin immoo biologiidhaan kan wal qabatudha jechuudha. Lubbuudhaan yookiin qaamaan kan wal qabatudha. Not a branch of physics and refers to gradual change in species characteristics over generations. Evolution kun damee fiiziksiiti miti jechuudha. Waa'ee maalii qo'ata yookiin waa'ee maalii ibsa? Gradual change, jijjiirama tirannaa yookiin immoo suuta jijjiiramuu amaloota sanyiiwwan dhaloota garagaraati jechuudha. Amaloota sanyiiwwan garagaraa. Fakkeenyaaf maal jedha saayinsiin? Isin jaldeessa turtanii, evolushiniin kun jechuudha. Jaldeessa turtanii, jaldeessa keessa adeemsa keessa eegee keessan ofirraa gattanii nama taatanii nuun jedha jechuudha. Egaa waa'ee kanaa kan qo'atu eenyudha? Evolutioniidha jechuudha. Kanaafuu kun damee saayinsiitii miti jechuudha. Deebiin keenya sirriin eenyu ta'uuf deeme jechuudha? D is the perfect answer for question number 3. Kanaafuu deebiin sirriin keenya eenyu ta'a jechuudha? D ta'a jechuudha. Gaaffii afuraffaatti haa jennu. It goes like this. Which of the following is not a historical contributor in physics? Kanneen armaan gadii keessaa akka seenaa fiiziksiitti kan fiiziksiidhaaf gahee hin baane eenyudha jedhee gaafata jechuudha. Fiiziksiidhaaf gahee isaa kan hin baanne kanneen armaan gadii keessaa eenyudha jedhee nu gaafate jechuudha. Not A. Wilbur Snell, B. Daniel Bernoulli, C. Thomas Young, D. Charles Darwin. Egaa kanas deebisuudhaaf seenaa namoota kanaa beekuudhaa qabdu jechuudha. Maddoota garaagaraa fayyadamtanii seenaa namoota kanaa sirriitti sarchi gochuu yookiin immoo bira ga'uu qabdu jechuudha. Kanaafuu mee seenaa namoota kanaa gaggabaabinaan haa keenyu. Egaa wantoota akkana salphaatti bira ga'uu yoo barbaaddan wanti asumaan recommend isin godhu ChatGPT fayyadamaa hundi keessanuu. ChatGPT'n barnoota keessaniif sirriitti isin tajaajila, sirriitti isin deeggara, akkaataa isinitti gaafattan irratti hundaa'etu waan barbaadan isiniif deebisaa jechuudha. Saffisa guddaa akkasumas qindoomina guddaa qaba waan ta'eef sirriitti itti fayyadamaa jedheen isin gorsa. Gaaffii keenyatti haa dabarru. Mee waa'ee Wilbur Snell
maal hojjete waa'ee isaa gabaabsinee ilaallu. Wilbrod Snell was a physicist recognized for Snell's law, which explains the refraction of light. Saayintistiin Wilbrod Snell jedhamu kuni fiiziksiidhaaf nama gahee guddaa ba'edha jechuudha. Waa'ee seera Snell gara fuulduraatti ni barattu jechuudha. Waa'ee ifaa, waa'ee refraction of light yommuu barattan seera isaa kana ni barattu jechuudha. Kanaafuu seera qaba jechuudha fiiziksii keessatti. Yookiin immoo seera Snell's law jedhamu kana fiiziksiidhaaf gumaacheera jechuudha. Seerri kun immoo waa'ee dabee darbuu ifaa kan ibsudha jechuudha. Kanaafuu kontribiutarii maaliiti jechuudha? Fiiziksiiti jechuudha. Inni irra darbe. What about Bernoulli? Bernoulli was a physicist and a mathematician renowned for his contributions to fluid dynamics. Bernoulliin immoo ogeessa fiiziksii akkasumas ogeessa herreegaa kan ta'e hojii isaa fiiziksiidhaaf gumaacha keessaa waa'ee fluid dynamics yookiin immoo dynamicsii yaa'oo kan fiiziksiidhaaf gumaachedha jechuudha. Egaa dynamicsii yaa'oo jechuun waa'ee dynamicsii fi kinematiksii ni barattu jechuudha. Biraanchii makaaniksiiti lamaan isaanii. Dynamicsii yaa'oo kun yaa'oo kanneen jedhaman eenyuuf eenyu gaasotaa fi dhangala'oowwanii jechuudha. Waa'ee dynamicsii isaanii kana kan ibse Bernoulliidha jechuudha. Keessattuu seera maal jedhamu qaba innis yookiin immoo qajeelfama maal jedhamu qaba jechuudha. Bernoulli's principle kan jedhamu qaba jechuudha. Yookiin immoo qajeelfama Bernoulli kan jedhamu qaba jechuudha. Qajeelfamni Bernoulli kun immoo maal ibsa? Which describes fluid flow behavior. Amala yaa'insa yaa'oowwanii ibsaa jechuudha. Amala yaa'insa yaa'oowwanii ibsaa jechuudha. Kanaafuu Bernoulli also a contributor of physics or a great contributor in physics. What about Thomas Young? Innis waan hojjete ilaaluudhaa qabna jechuudha. Thomas Young made important contribution to physics, particularly in the study of wave theory of light. Youngis fiiziksiidhaaf nama gahee olaanaa ba'edha jechuudha. Maal hojjete? Waa'ee qo'annaa dambalii ifaa irratti yookiin immoo yaadiddama yookiin immoo theorii dambalii ifaa irratti nama gahee isaa baatedha jechuudha. Egaa waa'een ifaa kun falmii guddaa kaasaa ture jechuudha. Keessattuu naannoo xumura jaarraa 20ffaa keessatti ifni dambaliidha moo paartikiliidha kan jedhu kun falmii guddaa kaasaa ture. Xumura irratti ifti paartikiliidhas dambaliidhas jedhamee irratti walii galame jechuudha. Wave particle duality gara fuulduraatti ni barattu jechuudha. Fiiziksii wajjin baay'ee yoo turtan yookiin immoo barattoota natural science yoo taatan jechuudha. Kanaafuu Thomas Young illee contributory physicsiti jechuudha yookiin immoo fiiziksii keessatti nama gahee mataa isaa baateedha jechuudha. Okay, what about Charles Darwin? Darwin was a naturalist and a biologist best known for his theory of evolution by natural selection. Egaa Charles Darwin kan jennu kun immoo warra jaldeessarraa dhuftan nuun jedhan keessa jira jechuudha. Kanaafuu inni naturalistii akkasumas immoo biologistii ture. Maaliin beekama jechuudha? Theory evolution namni jijjiirama tiirannaatiin jaldeessarraa haala hamma fakkaatu kanatti dhufe nama jedheedha jechuudha. Kanaafuu inni fiiziksiidhaaf gahee hin baanne jechuudha. Deebiin eenyu ta'a jechuudha ree? D ta'a jechuudha. Isa kam? Isa jaldeessarraa dhuftani nuun jedhe kana Charles Darwin ta'a jechuudha. The correct answer of this question is choice D. Charles Darwin contributory physicsiti miti jechuudha. Inni contributory eenyuti jechuudha? Biologity yookiin immoo evolution theoryti jechuudha. Question number 5. Which of the following institution or project does not apply the principle of physics? Dhaabbattoota yookiin immoo pirojektiiwwan armaan gadii keessaa kan qajeelfama yookiin immoo seera fiiziksii hojiirra oolchine does not apply isa kamii jedha jechuudha. A. Ethiopian Aviation Industry. Industry daandii qilleensa Itoophiyaa. B. Grand Ethiopian Renaissance Dam or GERD. Hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa kan laga Abbayyaa irratti gaggeeffamaa jiru yeroo ammaa kana kan ijaarsi isaa itti fufee jiru jechuudha. C. Quality and Standard Authority of Ethiopia. Abbaa taayitaa qulqullinaa fi madaalii yookiin immoo ulaagaa oomishoota Itoophiyaa. D. Ethiopian Radiation Protection Authority. Abbaa taayitaa eegumsa calallaa yookiin cararriiwwan Itoophiyaa. E. None of the above. Lakkii hundumti isaaniitu hojiirra ni oolchuu jedha jechuudha. Iin immoo
Kanaafuu mee dhaabbattoonni kun yookiin piroojeektoonni kun maal akka fayyadaman fiiziksii ni fayyadamu moo hin fayyadaman kan jedhu tokko tokko naa ilaaluuf. Let's see about Ethiopian aviation industry. This industry relies significantly on principles of physics. Egaa industry'n kun qajeelfamoota fiiziksiitti haalan fayyadamaa jechuudha. Haalan significantly. Especially in aerodynamics. Aerodynamics keessatti yookiin immoo dynamics qilleensa keessaa keessatti. Maaliif xiyyaaronni qilleensa keessa balali'u waan ta'eef dhiibbaan qilleensaa akkamii? Sheeppiin xiyyaara maal fakkaachuu qaba? Kan jedhu kana sirriitti hubachuudhaa qabu jechuudha. Humnoonni jiran kan gara olii kan gara gadii akkam ta'u kan jedhu kana sirriitti hubachuudhaaf beekumsa fiiziksii yookiin immoo pirinsipilii fiiziksii fayyadamuudhaa qaba jechuudha. Indastiriin kun meekaaniks akkasumas makaaniksii keessatti xiyyaarri maal ta'a jenneera ni balali'a. Balali'uun maalidha? Sochiidha. Waa'ee sochii eenyutu qo'ata? Meekaaniksii. Waa'ee humnaa eenyutu qo'ata? Meekaaniksii. Thermodynamics akkasuma waa'ee energy, waa'ee ho'a. Temperature akkamii keessa xiyyaarri deemuu danda'a? Yoo temperature baay'ee qorre dhiibbaan irratti qaqqabuu danda'a? Function gochuu danda'a? Yoo ho'e yoo roobni roobe wantoota kana hunda ilaalcha keessa galchuudhaa qaba jechuudha. These fields are like aerodynamics, mechanics and thermodynamics are crucial for aircraft design and operation. Isaan kunniin hundi isaaniitu xiyyaara saxaxuu yookiin immoo design gochuu keessatti akkasuma immoo itti fayyadamu yookiin operate gochuu yookiin balaliisuu keessatti gahee guddaa qabu jechuudha. Kanaafuu Ethiopian aviation industry enumaa fiiziksii akkuma jiruun fudhate jechuu ni dandeenya jechuudha. Itti fayyadamaa jechuudha. Great. B. Grand Ethiopian Renaissance Dam or GERD. Hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa. Projektiin kun fiiziksii hojii irra ni oolcha laata? Inni ilaala. It utilizes principles of hydrodynamics. Inni immoo pirinsipiliiwwan daayinaamiksii bishaan wajjin wal qabatan. Kan bishaan wajjin wal qabatan. Hojii irra oolcha jechuudha. Hidhni suni ijaarsi sun yommuu ijaaramu yookiin immoo wanti ijaaramu suni armaataa fayyadamnee feeruu fayyadamnee wanti ijaaru suni humna bishaanii kana dandamachuu ni danda'a kan jedhu kalkuleeshinii isaa kan hojjetu eenyudha jechuudha. Qajeelfama fiiziksiitti fayyadamneeti jechuudha. Mechanics sochiin bishaan sanaa maal fakkaata? Bishaan ni kuufama ol ka'iinsa ta'e irraa tarbaayiniitti gadi gallakkifama. Sochiin sun maal fakkaata? Energy conversion akkuma nama jedhe bishaan ol ka'iinsa irraa yommuu gadi bu'u yommuu ol ka'iinsatti ol ba'u bishaan anniisaa kuufama qabaata. Waa'ee kanas sirriitti ni barattu jechuudha. Yommuu dhaqee tarbaayinii rukutu anniisaa sochii uuma jechuudha. Tarbaayiniin ni naanna'a. Tarbaayiniin naanna'u kun immoo maal uuma? Anniisaa elektirikii uuma jechuudha. Kanaafuu anniisaan gama tokko gama biraatti ni jijjiirama. Waa'ee kanaa hubachuudhaaf pirinsipilii fiiziksiitti fayyadamne yookiin isaan hundi kun eenyuun bulu jechuudha? They all governed by physics. Hundumti isaanii fiiziksiidhaan kan bulan yookiin immoo pirinsipiliiwwan fiiziksii kan ta'anidha jechuudha. Kanaafuu hidhi haaromsaa guddichi Itoophiyaatis itti fayyadamaa jira jechuudha yookiin immoo yoomiyyuu itti fayyadamaa jechuudha. Sea Quality and Standard Authority of Ethiopia. Abbaa taayitaa qulqullinaa fi sadarkaa oomishoota Itoophiyaa. Inni kunoo itti fayyadamu itti hin fayyadamu. This institution ensures that products meet standards. Institution kun yookiin immoo dhaabbanni kun gaheen isaa maalidha jechuudha? Oomishoonni istaandaardii barbaadamu yookiin immoo sadarkaa qulqullinaa barbaadamu ni guutuu kan jedhu mirkaneessaa jechuudha. It ensures by testing physical properties. Amaloota fiizikaalaa adda addaa test gochuudhaan yookiin immoo qo'achuudhaan yookiin qorachuudhaan jechuudha. Like tensile strength, cimina wantootaa. Wantoonni salphaatti cabuu danda'a, salphaatti tarsa'uu danda'a. Kan jedhu kana ni qo'ata. Thermal properties, amaloota ho'aa isaanii. Qabxiin bakkina isaa akkamii? Qabxiin dafina isaa akkamii? Temperature akkamii keessatti survive gochuu danda'a yookiin immoo hojiirra ooluu danda'a oomishni kuni. Kan jedhu qo'achuudhaaf dhaabbanni kun fiiziksiitti fayyadama jechuudha. Electrical conductivity, dabarsoo elektirikii ta'uu wantootaa. Waa elektirikiis kan qo'atu ammas eenyudha? Fiiziksiidha jechuudha. All which are based on physics. Isaan kunniin hundi isaanii fiiziksii irratti kan hundaa'anidha jechuudha. Kanaafuu dhaabbanni kunis fiiziksiitti ni fayyadama jechuudha. Haalaan itti fayyadama jechuudha. D. Ethiopian Radiation Protection Authority. Abbaa taayitaa calallaawwan yookiin immoo carariiwwan yookiin cararii Itoophiyaa eegumsa cararii Itoophiyaa. Akkamitti calallaawwan irraa of eegna kan jedhu dhaabbata itti gaafatamummaa qabu jechuudha.
This institution regulates and monitors radiation. Calariiwwan yookiin calalaawwan kan to'atudha jechuudha. Haala isaanii kan qo'atu akkasumas immoo itti fayyadama isaanii irratti qajeelfama kan kennudha jechuudha. Which directly involves principles of nuclear physics. Egaa radiation kanatti fayyadamuudhaaf principally nuclear physics yookiin immoo damee fiiziksii ijoo kan ta'e nuclear physics ni fayyadamuu qabna jechuudha. Plus electromagnetism. Akkasuma electromagnetism maaliif calalaawwan baay'een isaanii calallaa yookiin dambaliiwwan electromagneetii waan ta'aniif jechuudha. Fakkeenyaaf ifni aduudhaa yookiin aduu biraa ka'ee nu bira ga'u kuni dambalii electromagnetismiiti jechuudha. Akkamitti akkas ta'aa kan jedhu ni ilaaltu jechuudha gara fuulduraatti naannoo kutaa kurnaffaatti ni barattu. Kanaafuu itti fayyadamaa jechuudha dhaabbanni kunis. So dhaabbanni fiiziksii yookiin qajeelfama fiiziksiitti hin fayyadamne hin jiru jechuudha. So the correct answer will be none of the above. None. All the above institutions or projects use or utilize principles of physics. Principles of physics hojiirra oolchuu yookiin immoo itti fayyadamu jechuudha. So the correct answer is choice E. Choicein deebii sirrii ta'a jechuudha. Gaafii ja'affaatti adabamu. Okay. Question number 6 says, which branch of physics is most important when studying the nature and the behavior of light? Damee fiiziksii keessaa waa'ee uumamaa fi amaloota ifaa yommuu qo'annu baay'ee barbaachisaa kan ta'e kamiidhaan nu jedha jechuudha. Damee fiiziksii keessaa waa'ee uumama ifaa fi amaloota ifaa yommuu qo'annu yookiin immoo kan qo'atu inni barbaachisaan yookiin immoo eenyudha jedhee nu gaafate jechuudha. A. Quantum mechanics. B. Nuclear physics. C. Optics. D. Thermodynamics. Ammas isaan kun waa'ee maalii akka qo'atan sirnaan adda baastanii beekuu qabdu jechuudha. Baay'ee isaanii qabiyyee marraa keessatti dubbanneerra kutaa jalqabaa keessatti immoo boqonnaa tokkoffaa yommuu barannu sirriitti ilaalleerra jechuudha. Duubatti deebitanii viidiyoo sana haalaan ilaaluu dandeessu jechuudha. Kanaafuu mee tokkoon isaanii ammas gabaabsinee definition haa kenninuuf yookiin definaa goonu. Quantum mechanics examines the behavior of matter and energy at very small scales, including atoms and subatomic particles. Quantum mechanics kan jennuun kun damee fiiziksiiti. Inni waa'ee maalii qo'ata? Amaloota maatarii akkasumas immoo anniisaa sadarkaa baay'ee xiqqaa ta'e irratti yookiin immoo iskeelii baay'ee xiqqaa ta'etti ija keenyaan arguu kan hin dandeenye irratti yookiin immoo yaada keenyaan hubachuu kan hin dandeenye irratti. Atomoota. Atamiin ijaan mul'ata? Mul'atu jechuudha. Even suudawwan citaa atomootaa subatomic particles waa'ee isaanii amaloota elektiroonii, niwutiroonii, pirootoonii kan qo'atu eenyudha jechuudha? Quantum mechanicsdha jechuudha. Enerjii isaan emit godhan kana hunda kan qo'atu quantum mechanicsdha jechuudha. Kanaafuu waa'ee ifaa bal'inaan kan qo'atu isa miti jechuudha. Okay, B. Nuclear physics. Nuclear physics explores the structure, behavior, and interaction of atomic nuclei. Nuclear physics in immoo caasaa amala akkasumas immoo hariiroo niwukileesiiwwan atomootaa gidduu jiru kan qo'atudha jechuudha. Nuclei jechuun nucleus jechuudha. Nucleus jechuun a single, nuclei jechuun immoo plural baay'eedha jechuudha. More than one nucleusota jechuudha. So waa'ee niwukileesii atoomaa yookiin immoo atomootaa amala isaa, boca isaa akkasumas immoo hariiroo isaan wal wajjin qaban kan qo'atu immoo nuclear physicsdha jechuudha. Kanaafuu waa'ee ifaatti baay'een dhiphatu jechuudha. What about optics? Optics investigates the behavior and the properties of light. Opticsiin immoo uumamaa fi amaloota ifaa bal'inaan qo'ata jechuudha. The behavior or nature of light as well as its properties. Amaloota isaallee kan qo'atudha jechuudha. Kanaafuu deebii keenya asitti arganneerra jechuudha. Garuu mee thermodynamics irra deemnee define goonee haa dabalu. Thermodynamics examines the relationships among heat, energy and work. Thermodynamics kun immoo hariiroo ho'a, anniisaa akkasumas immoo dalagaa makaanikaalaa gidduu jiru kan ibsudha jechuudha. Heat, ho'a, energy, anniisaa, work, dalagaa. Egaa akka fiiziksiitti dalagaan hojii nuyi guyyaa guyyaadhaan beeknuun garaagarummaa qabaachuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf ani jireenya guyyaa keessatti dalagaan koo barsiisadha. Isa kana miti. Fiiziksii work kan jedhuun isas gara fuulduraatti ni ilaaltu jechuudha. Kanaafuu waa'ee ifaa kan ibsu gara gaafii keenyatti yommuu deebinu choice optics ta'a jechuudha. So the perfect answer for this question
will be choice C. Choice C is the correct answer. Okay, let's move on to the last but not least question number 7. Galileo's famous experiment at the Leaning Tower of Pisa demonstrated that yaaliin Galileoon gamoo Piisaa jedhamu kana irratti gaggeesse waa'ee maalii ibsaa yookiin immoo waa'ee maalii agarsiisaa jedheet nu gaafate jechuudha. Kanaafuu isa kanas deebisuudhaaf waa'ee eksperimentii Galileoon gaggeesse kana dubbisuudhaa qabdu jechuudha. Maddoota garaagaraa fayyadamtanii akkuma jalqaba irratti isinii kaase ChatGPT sirnaan itti fayyadamtan is very useful. Okay? Itti fayyadama. A. What goes up must come down. Wanti ol deeme hundi gadi deebi'uun isaa nafuu jedhaa jechuudha. Kun guutumaan guutuutti eksperimentii sana ni ibsaa laata. Kana beekuudhaaf maalaan isin jedhedha eksperimentii sana dubbisuudhaa yookiin hubachuudhaa qabdu jechuudha. Itti dhufna. B maal jedha? All objects fall to earth at the same rate regardless of their mass. Wantoonni hunduu gara lafaatti kan kufan reetii wal fakkaataadhaanii at the same rate yookiin immoo guula wal fakkaataadhaanii jechuudha. Regardless of their mass. Osoo hanga isaan irratti hundaa'in jedha jechuudha. Mee ni ilaalla. Caan immoo maal jedha? Heavier objects falls faster than lighter object of the same size. Wantoonni hanga guddaa qaban kan hanga xiqqaa qaban caalaa saffisaan kufu yoo saayiziin isaanii yookiin immoo hammi isaanii illee wal qixa ta'ee jedha. Egaa wantoonni hammi isaanii wal qixa ta'e hangi isaanii wal caaluu danda'a. Density isaa irratti yookiin immoo rukkina isaa irratti hamma maatiriksii keessa jiru irratti hundaa'ee jechuudha. Kanaafuu wanti hanga guddaa qabu saffisaan gara lafaatti kufaa jedheet ka'aa jechuudha inni kun immoo. Sirriidha? Mee ni ilaalla. D. Gravity does not act on a falling object. Gravitiin yookiin immoo gravity jechuun humna harkisa dachee jechuudha. Humna harkisa dachee wanta gadi kufu tokko irratti hin dalagaa'u jedhee ka'aa jechuudha inni kun immoo. Isaatti hin dalagaa'u humna harkisa dacheen jiru. Osoo akkas ta'eeti kubbaan nuyi ol dhiinne maaliif achumaan deemee nafure gaafii biraati jechuudha. Mee tokko tokko nama haa ibsinu. A. What goes up must come down. Kuni experimentii Galileo sirnaan hin ibsu jechuudha. Because this is a general observation about gravity. Kuni walumaa galatti waa'ee gravity qofa ibsuu danda'a. Sirriidha. Wanti ol bahe keessattuu naannoo lafaa irratti gadi deebi'a. Wanti hundis immoo ni deebi'a jechuu hin dandeenyu. Fakkeenyaaf rokkeettiin iddoo barbaade deemuu danda'a jechuudha. Rokkeettiiwwan garaagaraa saatalaayitoonni garaagaraa orbitii irratti ni kaa'amu jechuudha. Fakkeenyaaf Itoophiyaan saatalaayitoota 2 naannoo lafaa irratti yookiin immoo naannoo Itoophiyaa irratti maal gootetti gallakkistee jirti jechuudha. Isaan gadi hin deebine jechuudha. Kun immoo soba ta'eera iddoo kanatti. Kanaafuu general observationii keessattuu naannoo lafaatti kubbaa ol dhiinne gadi deebi'a, dhagaa ol darbanne gadi deebi'a ni ta'a. But it does not capture the specific scientific discovery from Galileo's experiment. Garuu ergaan kuni what goes up must come down kan jedhu kuni kan Galileoon experimentiidhaan argate exactly kan ibsu miti jechuudha. Exactly kan ibsu miti jechuudha. Okay. B. All objects fall to earth at the same rate regardless of their mass. Wantoonni hundi naannoo lafaa irratti reetii wal fakkaataadhaan hanga isaan irratti osoo hin hundaa'in gadi kufuu jedhee jechuudha. Isa kanadha jechuudha Galileoon eksperimentii isaatiin kan argate. This is what Galileo discovered. Kan Galileoon argateedha jechuudha. Galileo demonstrated that without air resistance. Egaa Galileoon yaali isaatiin kan argate asumaan sirriitti qabadhaa. Yoo dhiibbaan qilleensaa jiraachuu baate yookiin immoo bakka duwwaatti yookiin vacuum kan jennu keessatti objects of different masses fall at the same rate due to gravity. Wantoonni hanga garaagaraa qaban reetii wal fakkaataatiin sababa harkisa dacheetiin lafatti gadi kufu. Hangi isaanii amma barbaade walaa caalu yoo dhiibbaan qilleensaa jiraachuu baate yeroo wal fakkaataa keessatti lafa ga'u yoo ol ka'iinsa wal fakkaataa irraa yookiin immoo hojjaa wal fakkaataa irraa gallakkifaman. Kan ofii keessanii mirkaneeffachuu dandeessu jechuudha. Mirkaneeffachuu dandeessu jechuudha. Wantoota hanga garaagaraa qaban lama wal bira qabaatii iddoo wal fakkaataa irraa gallakkisa. Yeroo wal fakkaataatti lafa ga'u jechuudha. Even osuma dhiibbaan qilleensaa yoo jiru jechuudha. Mana keessan keessatti kana check gochuu dandeessu. Wanta hangi isaa wal caalu fayyadamtanii jechuudha. Great. Siin maal jedha? Heavier object falls faster than lighter object of the same size. Siin immoo maal jedha? Wantoonni hanga guddaa qaban akkuma sila isiniin jedhe saffisaan wantoota hanga caalan
kana saayiziin isaanii yookiin immoo hammi isaanii walqixa ta'e caalaa dafanii lafa ga'u. Wanti hanga guddaa qabu wanta hanga xiqqaa qabu durseet lafa ga'a jechuu barbaade jechuudha. Kan Galiiliyoon kuffisayyuu isa kanadha jechuudha. Yaadni kun yaada eenyu ture? It was the thought of Aristotle. Yaada yookiin immoo ilaalcha Aristotle ture jechuudha inni kun. This is a common misconception disproved by Galileo's experiment. Egaa yaadni kun yaada dogoggoraa Aristotle kaasaa ture kan eksperimentii Galileo Galileetiin fashalaa'edha jechuudha. The mass of an object does not affect the rate at which it falls. Maasin waan tokko reetii inni gara lafaatti gadi kufu affect hin godhu yookiin immoo dhiibbaa irratti hin gaggeessu jechuudha. Garuu dhiibbaan qilleensaa jiraachuu hin qabu. Malee fakkeenyaaf amma pilaastik yookiin feestaalii kan jennuu fi dhagaa yoo walqixa ol darbattan walqixan dhufan dhiibbaan qilleensaa feestaalii fudhatee deema jechuudha. Malee osoo dhiibbaan qilleensaa jiraachuu baate feestaaliinis dhagaanis yeroo wal fakkaatatti lafa ga'u jechuudha. Lafa ga'u. D. Gravity does not act on a falling object. Diin kun immoo gravity wantoota naannoo lafaatti gadi kufu irratti dhiibbaa hin qaqqabsiisu jedhee jira. This is completely wrong. Kun sobaadha jechuudha. Osoo akkas ta'uu baate kubbaan keenya ol dhiinnee achumaan hafti hin dhuftu turte jechuudha deebitee. As Galileo's experiment specifically demonstrated the effects of gravity on falling objects. Egaa akkaataa eksperimentii Galileo kanaatiin gravityin haalan wantoota gadi kufan irratti dhiibbaa gaggeessa. Isayyuu reetii wal fakkaatatiin hanga 100 kiloogiraamaafis hanga 1 kiloogiraamaafis haala wal fakkaatatiin dhiibbaa irratti gaggeessa jechuudha. Hundi isaaniiyyuu yookiin lamaan isaaniiyyuu guula harkisa dachee naannoo lafaatti 9.8 meetir per second square'dhaan gadi kufu jechuudha. Kanaafuu gaafii keenyaaf deebii sirriin eenyu ta'a jechuudha? Choice B will be the correct answer of this question. Egaa walumaa galatti har'aaf qabadhee kanan isiniif dhiyaadde isa kana fakkaata ture jechuudha. Kanaafuu isinis amma ammaatti chaanalicha subscribe godheen jirtu taanaan malee illee subscribe gochuudhaan maatii ta'a. PDF viidiyoo kanaa dabalatee kanneen biroo argachuu yoo barbaaddan chaanalii Telegram keenya Abdi Physics Academy join gochuu hin dagatinaa. Akkasumas viidiyoon hojjetame battala hojjetametti akkasiin bira ga'uu barbaaddan notification button yookiin mallattoo yaadachiisaa banadhaa. Caalmatti muuna deeggaruu barbaaddan viidiyoo kee yommuu ilaaltan VPN banadhaa. Viidiyoo itti aanu wal arginutti fayyaa nagaa naaf ta'a. Barnoota gaarii.